Dorgommii maaraatoonii Vaalenshiyaa marsaa 42ffaa kaleessa biyya Speen magaalaa Vaalenshiyaatti dorgommii irratti atileetonni Itoophiyaa dubartootaan olaantummaadhaan goggolaban dhiiraan immoo atileetonni Keeniyaa milkaa'aniiru. Dorgommii kanatti maaraatoonii ishii jalqabaa kan taasiste atileetiin Itoophiyaa yookaan shaampiyooniin addunyaa akkasumas reekoordiin addunyaa meetira 5,000 fi 10,000 kiiloomeetira 15 fi maaraatoonii walakkaatiin kan qabdu Latasambat Gidee dorgommii kanatti lammaffaa ta'uudhaan xumurtee jirti. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Amaane Bariisoon immoo dorgommii kana olaantummaadhaan xumuruun reekoordii bakkichaa fooyyessuun akkasumas reekoordii Itoophiyaa fi sa'aatii fooyyaa baranaa ta'ee galmaa'ee jira. Sa'aatiin ittiin galtee sa'aatii 2 fi daqiiqaa 14 fi sekondii 58 ture. Kunis immoo addunyaa irratti sa'aatii fooyyaa sadaffaa ta'ee galmaa'ee jira jechaadha. Har'a atileetota dorgommii kanarratti hirmaachuudhaan injifannoo golban keessaa atileet Amaane Bariisoo sagaleen Ameerikaa dubbisee jira. Turtii keessan akka nu faana ta'u ni hawwina. Akkasumas leenjisaa Taamiraatii fi Amaane Bariisoo kan ta'e Daddafoo Gammadoo wajjiniin waliin turra. Nu faana tura. Egaa atileet Amaane Bariisoo maaraatoonii Vaalenshiyaa irratti haala nama ajaa'ibsiisuun sekondii 54 qofaan caalamuudhaan reekordii addunyaa fooyyessuudhaaf qaqqabdee egaa maaraatooniin baranaa mo'attee jirta. Gammaddee dursa mee akkam ture dorgommiin? Ameen walumaanuu baga gammannee dorgommiin baay'ee bareedaadha. Akkam ture haalli qilleensaa haalli dorgommii warri peesmeekaroota dabalatee akkam ture? Yaa'u qilleensis bareeduma. Dorgommichis akkuma argitan baay'ee gaarii ture. Peesiin dammoo akkuma argitan ana faana namni hin turre kophaa fi adeemee jechaadha. Inni homaa hunduu arge. Maalidha sababni kophaa ta'uu dandeesse ishee irratti qofaa xiyyeeffatan? Yaa'u peesiin nuuf hin dhaabbanne intalaaf dhaabbatee mucayyoo lammaffaa baate saniiti. Ishii malee intalli cimtuudha waan taateef ishii malee kan nama kaawwaniif hin dhaabnu jedhanii. Guruppii tokkoffaa irratti guruppii duraa irratti kan ishii irratti ishii qofaa fi malee nama kaaniif hin dhaabbatu kun dammootu ijoollee kaawwan qabaniif duuba jiraniyyuu ijoolleen kuni. Kan isii waliin jiran dammoo akkuma argitan isii biratti hafan kaan kophaa ta'e. Mee galmi keenya guddaan maal ta'a jennee haa eegnu gara fuulduraatti? Yaa'u isa kana olii daqiiqatti haftee tana hin fooyyessina jedhee yaada. Garuuyyuu nuti kanurraa eegamu jechuudha. Kan itti guutu dammoo waaqa. Maal sirraa eegnu Oloompikaa fi shaampiyoonaa addunyaa gara fuulduraatti dhufurratti? Yaa'u akka kiyyattis hin hojjennaa qabxii gaarii hin finna jedhee tanan yaada. Galatoomeesha. Mee maaraatoonii Vaalenshiyaa baranaa kan akkamitti ilaaltanii obbo Gammadu? Maaraatooniin Vaalenshiyaa baranaa gaarii ture. Keessaanuu dubartiidhaan milkoofneerra. Amaaneen haala gaariidhaan nuuf fidde. Garuu xiqqoo Taamiraatiinis torbee darbee xiqqoo dhukkubsatee ture. Sanbata darbe. Saniif xiqqoo qaamni isaa keessi isaa gaarii hin turreyyuu. Garuu hanga dadda'ee godheera. Guyyaa hundan taatu qabxiin adhallee gaarii maa 3 keessa fiigee sa'aatii duraan fiigee garuu sa'aatii kana fooyyessuuf yoo dandeenye 3 gad akka fiigu yaannee turre har'aaf hin taane garuu boruuf hin ta'a jennee yaanna. Egaan akkuma beekamu Taamiraat Tolaa shaampiyoonii atileetiksii addunyaa irratti warqee biyya isaatiif argamsiisaa ni yaadatama. Amaane Bariisoo qabxiin fiddee akkamitti ilaaltanii? Keessumaa dorgommii kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kan kennamee fi yeroo jalqabaatii fi maaraatoonii ishii kan dorgomte shaampiyooniin Olompikii fi addunyaa kan taate Latasambat Gidee turte. Peesmeekaroonnis ishee irratti xiyyeeffatanii qabxii gaarii akka fiddudha. Isheenis lammaffaa ba'uu dandeesseetti Amaanetti taante. Mee haala fiigicha isaa kana mee nu ibsuu dandeessu? Duraan dursinee qabxii guddaa hin galmeessina jennee kayaanne Berliin irratti sa'aatii dubartoota kana fooyyessina jennee yaannee turre Tigist Asaffaatiin
Tigist Asaffaallee Amaanii hojii leenji'aa turte. Isiin illee naashinaal riikardii fiiddee 15 hojii 2-15 hojii fiiddee turte. Erga sanii Tigistiin kadhamne Amaaniidhaan deebisna jennee riikardii addunyaa kanaaf baay'ee yaalii godhaa turre. Garuu hin taane warri dorgommii qopheessu peesmeekerii gaafannee turre. Peesmeekerii dhuunfaadha. Ofiillee hin kafallaa hundaa hin kafallaa peesmeekerii dhuunfaadhaa nuu kennaa jennee gaafannus nuun eeyyamne. Baay'inaan kalaalaa turan Lattansanbat atleetii beekamtuudha. 5,000 irra riikardii addunyaa 10,000 irratti 21 irratti 15 kiiloomeetira 15ttis kan hundaa waan fooyyessiteef maraatoonii illee fooyyessi jedhanii waan eeggamaa turteef wanti hunduu ka qophaa'ee peesii 4 qopheessanii fi peesmeekeroota 4tu kanaaf qophaa'ee ture. Garuu nu peesmeekerii kan nu gargaaru Amaanii gargaaru hin qabnu tureeyyuu. Kuni dhiibbaa guddaatti fideera. Anis kaleessa mootira gaafadhee ture garuu mootiras argachuu hin dandeenye. Dhiibbaa guddatu tureeyyuu garuu dhumarra milkoofneera.